Harka fuune daawwattoota keenya nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Gumiin sabaa adda bilisummaa Oromoo walgahii isaa idilee sadaffaa ta'aa ture xumure. Korri sabaa yeroo gabaabaa keessatti taa'amuuf jira jedhameera. Waajjirri adda bilisummaa Oromoo guddichi yeroo sadaffaaf jalaa cufamee yeroo lammaffaaf dhiyeenya erga banamee boodadha. Walgahiin gumii sabaa isaa jalqabaa kan gidduu kana taa'ame. Adda bilisummaa Oromoo adoolessa 7-8 waajjira isaa muummee Gullallee jiru keessatti walgahii idilee sadaffaa taa'aa ture kaleessa wayita xumure qabxiilee irratti mari'atee fi waan gochuuf deemu adda baasee beeksiseera. Walgahii sana irratti dhimma keessoo dhaabaa erga bara 2018 booda waan isa mudatee fi wanneen ta'an akkasumas haala impaayerri Itoophiyaa gaanfa Afrikaa fi addunyaan keessa jiran ka'amee ilaalameera jedha ibsi ba'e. Gabaasa hojii fi erga dhaabni biyyatti deebi'ee waan isa mudate ilaalchise haydureen dhaabichaa obbo Daawud Ibsaatiin dhiyaateera. Walgahii gumii sabaa sanarratti tokko kan ilaalame dhimma miseensota hoogganaa turanii faallaa qabsoo bilisummaa Oromoo dhaabbachuun dhaabichaa dadhabsiisuu fi balleessuuf shira isaan xaxaa bahan akkasumas isa dura dhaabbachuuf tarkaanfii fudhatamedha. Waliigalatti dhimma jaarmee adda bilisummaa Oromoo dhimma miseensota hoogganaa turanii garuu dhaabaa fi uummata gananii isa diiguuf bobba'aa turanii erga bara 2019tti uummataa fi miseensota irraa miidhaa gahee mootummaan waliigaltee Asmaraa diiguu walqabatee gaagaama qaqqabe balaa rakkoo nageenya Oromiyaa fi lammiilee irra geessisee ilaalameera. Akkasumas dhimma mootummaan amma aangoorra jiru akka waan Oromoo kan qofaa ta'etti himamuu fi of dhiyeessaa jiru walqabatee jibbinsa jumlaa Oromoo irra gahaa jiru fedhii lafaa babal'ifannaa jiruu fi kabroon qabxiilee guyyaa lamaaf irratti mari'atamaa ture keessa jiru. Waajjira isaa deebi'ee erga cufamee booda miseensota hoogganoota akkasumas deeggartoota uummata Oromoo irraa miidhaa gama hundaan ga'ee ka'e irrattis mari'ateera. Warra keessaa fi alaan kan hidhaman gama hundaan bira dhaabbatan waajjira isaa akka deebi'ee banamuuf kan gumaacha taasisan hunda galateeffatee qabsoon bilisummaa Oromoo aga galmasaa ga'utti deeggarsi keessan akka na biraa hin hafne jedheera. Adda bilisummaa Oromoon dhumarrattis qabsoon karaa nagaa akka jabaatetti fufu walabdeen yaadaa fi siyaasaa biyya kana keessa jiru karaa nagaa fi eegalame qofaan akka furamu adda addummaa yaadaa akka waliif kabajamuu fi gama isaatiin qophii ta'uu beeksisee mootummaa dabalatee qaamota adda addaaf waamicha taasiseera. Kora sabaas yeroo dhiyootti taasifachuuf akka jiru addeessee sanaafis koree qopheessituu itti utubee akka ka'e ibsa baase keessatti beeksiseera. Finfinneetti namoonni lafoo dambii cabsaniiru jedhaman 68 ol adabamuu abbaan taayitichaa beeksise. Finfinneetti namoonni lafoo adeeman seera tiraafikaa cabsaniiru jechuun namoonni 68 ol adabamuu abbaan taayitaa bulchiinsa tiraafikaa magaalichaa beeksise. Akka daayiriktarri abbaa taayitaa bulchiinsa tiraafikaa magaalichaa obbo Kabbabaw Miidhagsaa jedhanitti namoonni lafoo deeman 68,440 yeroo itti fayyadama daandii lafoo to'atamee dambii tiraafikaa cabsuu isaaniitiin adabamaniiru jedhan. Namoota adabaman kanneen keessaa 30,616 maallaqaan kan adabaman yoo ta'u akkasumas namoonni lafoo deemanii dambii kana cabsan 37,790 ammoo hojii tajaajila garaagaraa akka hojjetan ajajni akka itti murtaa'e ibsaniiru. Adabbiin kun namoota lafoo deeman yeroo daandii qaxxaamuran bakka qaxxaamuraa zeebraa erga eeganii hin qaxxaamurree addabaabayii qaxxaamuranii fi ibsaa tiraafikii kanneen hin kabajne irratti kan murtaa'e ta'uudha kan himame. Namoonni balaa tiraafikaatiin miidhaman 80 ol namoota lafoo deeman waan ta'aniif kan ittisuuf hojiin daandii lafoo fooyyessuu raawwatamaa jiraachuu aanga'aan kun dubbataniiru. Qorichi busaa jalqabaa wal'aansa daa'immaniif qophaa'ee ragga'e. Wal'aansi busaa jalqabaa addatti daa'immaniif qophaa'ee akka itti fayyadamaniifis eeyyamameera. Wal'aansi kun torban muraasa keessatti biyyoota Afrikaa irratti hojii eegalaa jedhameera. Yeroo ammaa qoricha busaa addatti daa'immaniif hayyamamee hin jiru ture.
kana mannaa gosoota ijoollee xixiqqoodhaaf qophaa'aniin yaalamanii jiru. Kunis balaa garmalee akka fidan yaaddoo uumeera. Lakkoofsi yeroo dhiyoo bahee akka agarsiisutti bara 2023 kaasee dhukkubni busaa waggaatti namoota 597 addunyaa kanarratti ajjeesaa jedhameera. Duuti kun hundumtuu bifa jechuun danda'amuun Afrikaa keessatti kan mudatu yoo ta'u, isaan keessaa harki 3 daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 gadi akka ta'e qorannoon tokko fabaaseera. Daa'immanii fi yaaliin busaa kan argamu ta'us daa'imman ulfaatina kiloogiraama 4 qabxii 5 yookaan paawundii 10 gadi qabaniif yaaliin addaan jiru. Qorichoonni daa'imman umurii isaanii guddaa ta'e kanaaf kan kennaman kalee isaanii guddataa jiruuf balaa akka fidu yoo ta'us, kunis qaawwa wal'aansa jedhamuun beekamutti sababa ta'eera jedhu ogeeyyiin. Amma immoo qorichi haaraan dhaabbata qorichaa Novartis jedhamu hojjetee aangawoota Switzerlandiitiin kan mirkanaa'e yoo ta'u, torba muraasa keessatti naannolee fi biyyoota dhibee busaa baay'inaan qabanitti akka raabsamu himameera. Chaayinaatti mooraa oolmaa daa'immanii keessatti namni nyaata qopheessu tokko daa'imman 233f summii kennuun dhaga'ame. Kaaba lixa Chaayinaatti namichi nyaata qopheessuun beekamu mana barumsaa nyaata daa'immanii halluu hin nyaatamnee fi fayyadamuun nyaata bareechuu dhiyeessuu hordofee daa'imman 200 ol summii nyaachuun hospitaalatti yaalamaa jiru. Qorannoo saamuda nyaataa mana barumsaa oolmaa daa'immanii bulchiinsa Gaansuu jedhamu kan magaalaa Tiyaanshii keessatti argamu irraa fudhatameen sadarkaan nageenya daangaa nyaataa biyyaalessaa dachaa 2,000 ol akka qabu agarsiiseen booda namoonni 8 to'annoo jala oolaniiru. Walumaa galatti daa'imman 233 oolmaa daa'immanii Piksiin jedhamu irraa dhufan keekii bifti isaa diimaa fi nyaata biraa boqqolloo irraa qophaa'e erga nyaatanii booda dhiiga isaanii keessatti summii liidii olaanaa qabu keessatti argamuudhaan faalamaniiru. Dhagaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jennu kanumaan goolabna. Turtii gaarii isiniin jenna.